Tayang Seefee marafi gara koy. mucaama dhimma jettu kanaafin jeebisaa jira. Seefee miti. Gandan tuqinaa jechuudhaaf. Inni ganda bakka bu'u mootummaadha qeequu qabna khalaas. Bakka miidhamnetti mootummicha qeequu qabna malee gandaa fi kutaa hayyoota kutaa sanii minaamin kanan tuqina. Abiyyi nama Anillee tokko kanumaan nama fedha mootummaa ilaalcha Itoophiyaati kooti. mootummaa Itoophiyaa. meetara Eeywa gannitti gandan tuqina. Kana booda qeequuf jinni maaltu nu ngee fuunee firaadama keenye kan bulchu irra kaannee nuti Oromoo nama qulqulluu nu bulcha malee akka nu bulchu biyyutu hin Bukkee feenu. kee keessa mo'isa keessa silaate yoo bukkee kee keessa lafatti darbe yaada kennu akkasirratti Awal fuudhan lafa tertiban kaawwatan asoftammo ima wajjani qoratin. duwwa cinaa Waytii qaba. Salamin salamin Ariyaana. ki jedha kun ammoo dayyuus ni azala bakki taa'ee. bakka tasgabbii qabu akka fakkaataati Iyo. inni aarteetiyyuu aartee dubbata aartee yeroo namni aaree dubbatu wajjin Aaroo miti aaroo miti Koppiliinki jamma gochuumaaf garaa isin nyaate las jala kana wayya qabanneen namni hundinuu abiyyi maara kan bulchu feenu seera akka haariyaatti ni maratanna mircaan haareen nu boo qaba maratanne nama feenu irra kaanne dirqama irratti aangoo nuti uffata abbaa isaan ta'e kan irra diduuf si galee duraanii nu irra kaa'ee gurra qabne irraa buusana wallaahi billaahi hundureedhaan waliin itti ilaallu asirratti yeroo illee ittiin fudhannummaas qoy nariifatiniati inni kun qabsoo uummataati hin danda'ama waliin itti deemamee ilaalama inni kun asirratti haasaadhaan murteessamuu danda'amu miti uummata biyya keessaas hin laallata warra biyya alaas hin laallata garuu miiraan dubbatameetii miti aadanii dubbataniiti miti maaliif abiyyi hin balleessaa waa hin balleessa dhugaadha amma waa'ee abiyyii duwwaa osoo hin taane abiyyii kana inni bakkaa kaafne abiyyiin ka'u abiyyiin jimmaan fis waan buuse hin qabu kophaatti garuu abiyyiin hin ka'a bakka abiyyii kana eenyu bu'aadha eenyuun qopheeffattanila yeroo kanatti eenyuun Oromoo keessaa kan of ta'ee qophaa'ee bakka biyyii kana buudhaa jala taa'ee jiru jira hin jiru onnooti borimoo nuti nu jira arsii haa galatoomtu jira boo haati arsii haa galatoomtu jira Juhar Mahammed qabna darsa jira haa biyyira beekumsa qabu Koyi Jawaar Mahammed qabna waliin qabna sas waliin qabna Jawaar Mahammed yeroo kanatti biyyi kan bultuuni Oromiyaanuu Itoophiyaa dhiisi caasaadhaan bultii ijaaramaan bultii nama ijaaramee bulfama caasaan gaaraa qabee amma jalaatti diriirfamee bulfama imee Jawaar Mahammed eenyuun ijaarratee qaba ofiifuu ammasitti amma Jawaar ijaarratee dhufee taa'utti biyyi kunoo biyya qawweedhaan hundi wal nyaatee olii gad harkisaa jiru anna kana amaarri taa'ee sitti dhiisee laala Tigireen taa'ee sitti dhiisee laalti. Na dhageeffadhu Jawaar jechuun nama tasgabbiin danda'ee jiraatu jechuudha waa hunda qopheeffatee Jawaar qophiirra na eegina Jawaar jechuun dhalatuma dhalatu Jawaariif ilma namaati qophiirra hinna ilma namaati. Ilma namaati sammuun ta'e tasaa takkaa miti ati ta'e sammuun ta'e tasaa takkaa miti ilma namaati rabbi beekumsa kan tokko miti bar ilmi namaa kan nu dadhabaa qaba rabbiin tokkicha malee amma Jawaar hin danda'a biyya bulchuu hin danda'a jennu. Adhatti amma laazama amma yeroo haasofnu kana keessatti biyyiin achirraa ka'ee deeme Jawaar biyya alaarraa amma ka'ee amma waa hunda sirreessee dhufee biyya sana qabuu hin danda'a qabachuu hin danda'a. Sakantii ittiin fudhatu. Yaa Rabbi inni kun isa kootiif keetiiti akka yaada kootiif keetiiti akka Rabbii walitti himna. Biyyi kun achi jalatti eenyuun qabsaa'ee Oromoodhuma kana ammuma kana immoo lafarraa daguuguudhaa jala taa'ee jiru. Yeroo kanatti immoo eenyuun waraanni cimaan eenyuun harkaa qabu kan naqee 4 kiiloo jedhamu sana to'atee biyya kana ammatti harkaan gaachuu danda'u eenyuun hin jiru Oromoo keessaa maa wal tumnaa itti taa'u. Imraan Oromoon amma otoma abiyyiin aangoo kara fedhaati yookiin diddaa uummata kanaatiin gadi dhiisa ta'e nama bakka sana bu'ee iddoo sanatti dhuunfatu hin qabu waan jedhu sammuu kee keessatti jira miti Jawaar saba kanaaf waan ta'u godhi yoon ati of hin barre ibidda sitti qabu yoo ati of barteet dhugaa saba kanaati irratti hundoofta ta'e marroonis kanaaf dhufee galuu jechaa ture kaleessas dheengaddas uummanni Oromootis kan itti xiyyeeffate miliyeenan qaba nama bakka sana bu'ee uummata Oromootiif dhaabbatee Finfinnee walaba baasu borga nama 1 2 3 otoo hin jenne miliyeenan qaba
qaba nama biyya sana qabee deemuun akka riqichaatti nama biyya sana ijaaru Oromoon qaba. Nama hiree Oromoo murteessuu qabu kitilaan jira. Eenyuun beektu waan ta'eef silaate hayyoonni barrakaa booddeen isoo akka biyyi kana gaaffii kaasa. Isa Oromoon gaafa jawaarachi seenu soo jawaaritti duula Oromoon. Dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaa dhugaa yaadatti kanayyuun keenya siyaasni keenya hin jiru dhaggeeffadhu. Na xumursiisika ila qaba kan jette irratti deebii walii galaa Oromoon nama isaaf ta'u nama biyya bulchuu danda'u kitilaan qaba. Nama teessoo kanarra otoo dhaqee ittiin hin gaabbine Oromoon mileenan qaba. Yeroo sanitti hiree aangoo diina harkaa buute kan abiyyiin itti dhufe hiree aangoo diina harkaa buute irratti dhaabbatatti kennamee fi isaayyii ooleen bulle waan garaan isaa jaallatuu fi waan eenyummaa isaatitti amanu hojjetee Oromoo argisiisee Oromoon ficcilee daggala gale kuni har'a otoma gara aangoo dhufa ta'e hayyoota keessa otoo hin dhaqne waraana keessa humna barate qofa waraanni kunis warra saayikoolojii fi sammuudhaan biyya bulchuu danda'u warra saba kanaaf ta'u. Maali yaanni Jawaarii fi yaada biyyi maal adda godhe meenaa himi amma. Waan adda godhe yaada sana maal adda godhe meenatti waan adda godhe waan adda godhe kan Oromoon hundi arguu qabu har'allee kaleessas gaafii Oromoon gaafate keessa tokko hin deebine duuti ilmaan Oromoo irraa hin dhaabbanne gaafii qeerrotu karatti hafee Jawaar har'allee kan jedhaa jiru. Jawaar gidduu kana maalirraa falmaayidha Oromoo irraa falmaayidha haqa rabbii walitti nimni. Jawaar gidduu kana hidhamtoonni Amaaraa gadhiifamuu qabu. Warri naannoo Amaaraatti hidhamaniidhaan gadhiifamuu qabu jedhaan jiru warra qawweedhaan Oromiyaa kana Wallagga keenya Shawaan keenya Walloon keenya warra afaan bahe jedhaa jiru mana hidhaatti gadhiifamuu qabu jedhaan jiru warra hidhaman. Imraan anas deebisa kana waa'ee amma Jawaar amma jettu. Kana siifin deebisanii waan kana anas deebisa Jawaar wanni kana jedhee fi irra kana baa'ulleen fakkaata la. Kana baa'uun fakkaata. Itoophiyaa Jawaar wanni inni kana jedhee Itoophiyaa dhumaaf Jawaar Abiyyi fi Itoophiyaa dhuma. Aboon dhaggeeffadhu jette. Wanti Jawaar kana jedhee fi deeggartoota horataa jiru. Ayyee dhagaa amma qabsoo kallattii haaraadhaan Abiyyi gurra caane Abiyyi caamaa Abiyyi Obsi obboleetti akka uwwamu kanaa miti waan nuuf obboleetti tasgabaa. Ilaa Imraan na dhaggeeffadhu. Jawaar qabsoo kallattii jijjiireen jira. Qabsoo kallattii inni jijjiire suni waa'ee faannoo waa'ee uummata hidhamee waa'ee kazzii sanii deeggartoota horataa jira. Siyaasa fayyadamaa jira jechuudha. Amaara saniif yaadee osoo hin taane deeggartoota horataa jira. Namni Jawaar jaala jara kana jibbu hin jira jedhee yaadu. Uummata naftanyaa nama mana hidhaa keessatti inni haa ajjeefamu haa qalamu Jawaar badu malee Itoophiyaan nagaa hin taatu jechaa ture saniif wanni nama sagalee taa jiruufi deeggartoota horataa jira malee uummata sanii yaadeetii miti kan akkanatti fudhatu. Waan nama qabsoo kallattii jijjiiree Itoophiyaa sanirra jiru. Godhatee fakkeenyaaf hidhachiisee fakkeenya dhaggeeffadhu faannoo wajjiniin yaani dhaaba tokko dhaabata mormu tokko lolee jedhe. Ani immoo warra siyaasaa warruma siyaasaa hidhamanina. Gaaffii walitti dhaggeeffadhu warra siyaasatti hidhaman nu deebisii deebifna waan nu gaafatte muutii qabadhaa wal jala wacinaati dhaggeeffadhu. Jawaar maali akkas godhe kan jedhu gannoo walitti qabee deebisu yaaduma isaa irratti. Walitti qabdee deebistati. Maal naan jecha jecha lama isuma sana gaafadhu. Isuma amma gaafatte nama mootummaan faannoo hidhachiisee yookaan Tigreedhaan lole yookaan waan tokko lolu naftanyaadha inni naftanyaa hidhachiisaa naftanyaadha. Ennummoo Jawaar Mohammad gara sanaan deeggarsa barbaaduuf godhu jettu ilaalchi kun akkamii maqaa isaatiin haleluuyaa dhaggeeffadhu siifin hima. Aceen jedhe sana isinin dhaggeeffattani ofii keessanii dubbattan malee dhaggeeffadhu siifin himaa wanta isinitti hin mul'atu waan ta'eef itti dhuftanii arguu dandeessu. Kaleessa
Aceen akkuma magaalaan Baardaar kan Amaaratti jedhamtee mirkaneeffamtee Oromoon keessa hin jiraan Finfinneen kan Oromoo taatee isaan keessaa kaa'e. Garuu Oromoon karaan inni itti xiyyeeffatu yookiin kan ittiin qabsaa'u farra ajjeesuuf osoo hin taane hidhatee bulchee itti argisiisuuf biyya kana. Abbummaa itti argisiisudha malee nama duguugufi miti. Akka mootummaa amma rasaasan akkuma sirna kaleessaa hayyuu ajjeesa fidhaan bulchu san Jowaar kan jedhes kaleessas Amaarri kan isaanii galanii isaanii haa jiraatanii nuti keenyuma irratti jiraanne. Dhaggeeffadhu maa qoy itti dabaltee deebista walumatti qabde gaaffii kallattiidha malee isa eenyu miti. Okay, Jawaar Muhammad nama karaa nagaatiin qabsaa'udha. Kan inni deeggare sun immoo warra hidhateedha. Warra hidhate gaafa deeggaree jedhe warra hidhatee fi yaadni isaatii fi yaadni warra hidhatee sun waladda. Inni warra hidhate fakkeenyaaf sarpoorti godhaara. Gaafa sana innaa dhufanii jedhani Jawaaratti karaa nagaadha biyya bulchii jedhumoo warra hidhate kuni dhaabuma isaa warra taman warra biyya kana ceesisuu danda'a jedhu bakka kaa'u. Gaaffii kallattii. Okay, gaaffii kallattii. Jawaar warri hidhannootti deebi'ee ani hidhannoo tanattiin amanu warri hidhannootti deebi'ee dhugatu isaan deebisee jedhe. Dhugaa dhabanii jedhe. Dhugaan jalaa bannaanii kan isaan waraanni kaleessa Kamal Galchuu wajjin gale, Daawud Ibsaa wajjin gale, Jaal Abdii Raggaasaa wajjin gale, Koloneel Gammachuu wajjin gale kan daggalatti isaan deebise gaaffii gaafate dhabee waan ta'eef daggalatti deebi'ee jedhe. Kan Oromoo sin gaafanne bar, kan Abaawoo sin gaafanne ani, kan Faannoon si gaafadhe, kan Abaawootti maali? Amma hojjetu kaafa guyyaa. Abaawoo yoo deeggare aadi rakkoon qabu. Kan Abaawoo yoo deeggare Oromoon sun yoo furate yoo Abiyyi nama irraa bu'ee Oromoon furate anaaf gammachuudha. Dirqama Abiyyi natti ta'a. Nama dhaggeeffadhu kaati afaan keessa namatti deemta achuma dhaabbadhu dhaggeeffadhu siif hin deebisa waan ati deemtuuf Jawaar uummata sana sappoortii godhe jechuu barbaada. Jawaar hunduma isaaniitiif uummata kanaaf akka isaaniititti isaan achitti haa jiraatani. Ajjeesaa duguugaa akka isaan kaleessa sanyii nu fixan san osoo hin taane biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabnaadha. Hiree keenya irratti dhufanii nuun dhaananii malee akka mootummaa mataa gadii fixu dhaggeeffadhu. Gaafa Baardaariin naqee jedhu gaafa dubbeechitti godhu paarlaamaa Oromiyaa keessattis Amaarri seenee dorgomee Oromiyaa keessatti aangoo qabatee eenyu gochuu hin danda'a biyya dimokiraasii goonaa jedhe. Amaarri takka yaada akkasii qindeessine Oromoodha. Paarlaamaa jaraa keessa galuu miti magaalaa Baardaar keessatti Oromoo tokkoon argitu. Jawaar immoo paarlaamaa keessa sin gashinaa jedhe. Jara eenyu godhe. Ammas Faannoo warra hidhatee jiru deeggare. Osoo woboo deeggare of course baay'ee irra jaallanna. Baay'ee nutti tola. Maaliif Oromoodha suni. Abiyyi amma waggaa 50 bulchusichi yoo jabaate ofii isaatiin bulche waggaa 20 yoo jabaate sana achitti nama biraa bulcha. Abiyyi umurii isaa irratti ta'a. Umurii isaa guutuma bulcha jettee tamanaa jirta. Rabbi umurii dheeressinaani. Sun Rabbi hirka jedha malee nur kan jiru. Ayyee sinnageeffachaa ture dabaree nuu kennaa. Yaada na fixachiisi. Kanaafuu inni paarlaamaa Oromiyaa keessa seentuu jedhe oo dhaggeeffatteefi amma Faannoo sappoorti godhe kun ilaalchi kunatu mootummaan ammaan gorra yeroo paarlaamaa Oromiyaa keessa seentu jaraan jedhe yaada akkamii qabda ati isa rabbi si argu isaa arrabni kee kun bor wajjiniin eenyu ta'u isa siyaasaa deebii guutuu siif qaba siif hin qaba deebii akka qeerrootitti. Jawaar bakka sana maaliif kan jedhu faallaa mootummaa ta'eera miti. Jawaaram dursa mootummaa wajjinis hin hojjechiisnas jallaa kennan qajeelchina jedhee itti himaa ture. Har'a jecha sana maaliif fide kan jedhu mootummaa akka itti ka'uuf finqilli bakka mootummaa sana fonqolchisiisuu barbaada. Bitaa mirgaan hunduma itti kaasuu barbaada. Kuni tooftaa siyaasa saayikooloojii sammuu isaati. Dhaggeeffadhaa immoo gaaffii tokkoon si deebisa. Gaaffii tokkoon si gaafadha. Abiyyi siidaa midilikiin ijaaruutti hin gadditamu wanni sitti dhaga'amu jira kallattiin haa deebi. Isa qofee hin gaabbuun hin gaabbaa. Hin gaddina kanatti sirriitti gaddina. Ani jireenya kiyya keessa yoomis hamma lubbuun koo jiru dhala kootiifis kan na gaddisiisuu fi kan na jibbisiise
seenaa fokkataa bineensa ijaare sana caalaa kan jireenya namaa lafa kanarratti nasuu kaneesseen jiru afaan Oromoo dubbata. Okay, ishoo Jawaar nama morma salaaleetti nama morma muree nama Wallaggaan keessatti morma ilmoo Oromoo muree feerrootti kaa'ee gaallaa kuno akkas goone gaallaa akkas eenyu goone jedhe kan Abiyyi siidaa du'aa dhaabuun isaati gama si aarsee nama amma morma kee muree morma kee feerroodhaan baataa jiru ennaan sappoorti godhu kun gandummaa miti dhugaa yoo dhuma dhugaadhaan ilaalle nama amma nama dheengadda bar salaalee keessatti mata gorra taana nama dheega taana nama dheega Indeegar. Amiyee fi qeerroon dabaree nuu kennaa tonu dhaggeeffadha. Deebii kanaafis siif qabu siif dhaggeeffadha. Gandummaa keessaa gandummaa isa kaantarii namatti ta'u. Dhaggeeffadhu gandummarraa wala baane qeerroon dhaggeeffadhu. Dhugaa barbaadda taanaan har'as borus kan as jala jirtanis dhaggeeffadha kan gasteera jirtanis dhaggeeffadha. Ani gandummarra otoo hin taane dhugarratti qeensa koo kan akka tuqxu si dhiisa dhaggeeffadha. Inni kaleessa harkaa farma muree nu nyaatee lafarraa nu fixe sana dhaqee haaromsa. Har'a garuu harkaa farma harka morma nu muranii isaaniif dhaqee sagalee ta'e Jawaar jetteemi deebiin isaa kanaaf kan ta'uu qabu har'a impaayera biyya bulchutu falaa fi falfala dhaqee hoolaa gurraattiin qalamtee fi niitiin xonqaayiidhaa viidiyoo waraabamtee baandiraa warraa itti uffisanii Gondar walakkaa bakka Minilik siidaa isaa jalatti falfalaa fi fala isaanii fudhatee dhufeen Abiyyiin kan ummata salaaleen morma kuchisiise na jaalatu dhugaaf ana nan jaalatin anaan na jibbi dhageeffadhu dhugaa. Abirii ijaan argitanii dhageeffadhu.